taatee viidiyoo kana kan daawwattu yoo ta'e, dhiiras taatee viidiyoo kana kan daawwattu yoo ta'e, obboleettii qabda. Boru haadha manaas fuuta. Kan fuutu sun shamara. Shamaras taatee immoo rakkoon kunis yoo sirra gahuu baate borummoo ilmoo keetii irra gahuu danda'a. Adaraa kee viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffadhu. Miidhama obboleettiin keenya miidhamte kana sirriitti hubadhu. Erga hubattee dhaggeeffatteen boodatti yaada keechan barbaaddi. Yaada keessan naa qoodaa. Sa'aatii kanatti du'aaf jireenya gidduun jira. Guyyaa tokko lubbuu koo dabarsuun jedha. Guyyaa lamummoo ijoollee kootii fayyadda'a. Dhaleen dhala qaba. Jireenyi koo daa'imummaarraa jalqabeeti na jalaa bade. Guyyaan natti dukkanaa'e. Halkanis natti dukkanaa'e. Waan godhuun dhabe. Kophaa kootan jira. Mee obboloota koo adaraa yaada keechan naa qoodaa. Atis obboleettiin keenya mee viidiyoo kana gara hordoftoota keetti naa dabarsi. Yaada hordoftoota keetiin ilaalladha naan jettee obboleettiin teenya takkaa natti himatte. Egaa sagalee kiyya immoo ol hin baasinii. Garuu immoo waan ani sitti hime kana atumti hordoftoota keetti naa himi. Miidhamaan ani miidhame kana atumti hordoftoota keetti naa himi waan naan jetteefidha jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa isinillee viidiyoo kana obsaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaadha. Dhugaa qalbii kiyya na cabse shamara ta'uu koottan ofitti gaddee jechuudha. Egaa nagaan hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa guddaa isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii waaqayyoorraa abdii guddaa qaba. Warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha. Warroonni duraan wajjin jirtanii nu jabeessitan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa carraan shamarranii kaaniif ililiidha, kaaniif immoo iririidha jedha Oromoon. Innaa isaan keechaa kan obboleettii keenyaa kun immoo iririi isaan keechatti ramadama jechuudha. Innaa gizee ani amma miidhaman qabaa akkana ta'een jira jedhee yeroon dubbadhe kan na caale miidhame immoo ni dhufaa jechuudha. Egaa mee maaltu irra ga'e obboleettii keenya kan yoo isiniin jedhe akkasi ani kanan dhaladhee harmee koo irraa harmeen koo anaan duratti nama biraatti heerumtee turte. Deebiteet immoo abbaa kootiif garuu ana qofa deesse. Ani obboleettii obboleessa harmee fi abbaa tokko ta'anii wajjin kan dhaladhe hin qabu. Garuu obboleewwan abbaa biraarraa dhalatan kan harmeen koo deeche ni jirti. Isaan garuu tasumallee nan jaalatan. Baay'ee na jibbu. Haa ta'u garuu akkasuma ta'ee harmee kiyya bira taa'een barumsa koo barachaa ture. Barumsa koo gaafa kutaa 5ffaa eegalu intalli eechuma kootii yookaan intalli abbeeraa kootii firri koo na jirti. Beenuu hojii deemnaa ni hojjetannaa akkanatti teenyee rakkachuu irraa karaa ta'e deemnitu hojjenna naan jette. Anillee jechoonni ishii dhugaa natti fakkaatee ishii tole jedhee silaa fira tiyyaa intala echuma kiyyaati waan ta'eef wantan ishii shakkuu hin qabu waan ta'eefan ka'ee wajjin deeme. Na fuutee deemtee biyyaa na baastee biyyaa na balleessitee erga kaateen boodatti mana wayii na geechitee achitti dhaqne. Mana sana seennetti teenyee ani fira wayitiitti gurrinsaa malee waanan beeku tokkollee hin qabu. Ani yeroo kanatti daa'ima kutaa 5 baradha. Wanta dubartiin arguu dandeessu dudda yookaan xurii laguu yeroo lammaffaa qofaafan arge. Innuyyuu maal akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu intala daadaa kiyya wajjin mana san keessa osoo teenyuu ishiin achumatti nagattee akka nama shintibeetii dhaquu baatee na biraa sokkite. Erga na biraa sokkite immoo amma deebiti jedheen eegaa namni ishii fakkaatu gara koo hin deebine. Namichi abbaa osoo hin taane akaakayyuu kiyya naaf ta'a. Qeessi isaa haga qeessaa seexanaa dhedheerata. Nama hin fakkaatu bineensa fakkaata. Caakkaa keessa jiraata. Anuun beeku waan isa naaf hin galle. Haa ta'utii garuu
intalattiin nagattee erga deemteen boodatti kanuma ol ka'ee qeessa saasanii morma kiyyatti dhayina hudhe qofan arge. Ani daa'imas humnas hin qabu harkaa ba'uu hin dandeenye. Achumatti na qabatee waan barbaadee narratti raawwate. Erga narratti raawwateen boodatti natti dukkanaa'e, natti cillamaa'e. Bakkana jedhee bakkas jedhee iddoon deemu hin beeku. Eechaa ka'ee eechaa akkan ga'es hin beeku. Biyyas hin beeku. Lafas hin beeku. Homaa gochuu hin dandeenye achuman taa'e. Osuman achi taa'aa jiru bakkan deemu wallaalee achuma duun taa'uu daa'imti koo mucaan ishee hangafaa garaatti na hafte. Namichuma saniifan ulfaa'e. Isumaafan haadha manaa ta'ee jiraadhe. Namichi kuni takkaa ofirratti fincaa'aa, takkaa hin dhugaa, takkaa ofirratti nama jechuuf namaa miti, namaa miti jechuuf nama wajjin jiraachuu hin dandeenye bakka baay'ee jibbisiisaa ture. Ani nama kanaaf hin malu, umuriin kootis kanaaf hin malu. Garuu maal godhure? Carraa yeroo tokko waan namni dheenni namaaf kenniti. Anis carraa san fudhadhee tanan isa wajjin itti dhiisee taa'e. Firri kiyyas maatiin kiyyas iddoo ani jiru iyyafatanii dhufan achumatti na gaafatan. Ani fira maalan qabaa miti, haadha takkittii, harmee takkittiin qaba. Saniin boodatti obboloota kiyya jedhee kanan ilaalu kan abbaan keenya tokko haati keenya garagaraa waa takkanan jaallatan ani obboleecha hin qabu. Osuman kanaan jiru inni kun kan harmeen kootis namnis gizeen da'etti dhufanii na gaafatanii maallaqas naa kennan guureet ittiin dhugaa. Na dhaana, na qaxaqaxa, baay'ee na saqaayyaame. Osuman kanaan jiru ammas deebi'ee daa'imti lammaffaas garaatti naafte. Lachuu shamara daa'ima laman da'e. Booda irratti gubadhee na gubee kana torturaa ajaa baay'ee nama jibbisiisadha. Tamboostuudha, waa hunda xuuxa. Saniin booda baay'ee nama jibbisiisa. Hin xiraa, naman fakkaatu. Boodatti humna kiyyaa ol taanan gatee tanan ijoollee koo lamaan fudhadhee gara harmee kootti deebi'e. Harmee kiyya faana oduman taa'uun barumsa koo kutaa shanaddaan kutisan itti deebi'ee barumsa koo barachuu eegale. Ergan barumsa kootti fufee baradhee barumsa koo haga kutaa 8 yeroon oofuu yeroon baradhu garuu namoonni naannoo, namoonni biyyaa tun kan heerumtee galte jedhu na teechisuu didan. Biyya keenyatti immoo shamara heerumtee galtee ittuma taphachuu barbaadu. Baay'ee na rakkisan, humna kiyyaa ol ta'e. Yeroo kana waan godhu wallaalee tanan mucaa tokko jaaladheen qabadhee nama gaariidha, nama shaggaadha. Isa daa'imman kiyya lamaan harmuma kiyya biratti gatee mucaasa wajjin bade. Akka namni narratti hin taphanne, akka lammata namni biraa narratti hin taphanne baay'oon abbaa manaan qaba jedhee yaadeetu ture. Haa ta'u garuu innis gaafa duraa gaafa wal barru baay'ee nama gaariidha. Nama ganan jedhamu. Haa ta'u garuu gaafa harkaan nagaatu nama gubbaan namaa keessi bineensa ture. Baay'ee naasa qaayya innillee waan sin garramu jireenyi kiyya hundumtuu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkasumattan isa wajjin yoo jiraadhu jireenyi humna koo ol ta'e. Isa biratti illee wanni tokko natti hin tolle. Hayya carraa koo kana jedheen ofitti gadde. Homaa godhuun dhabe. Waanan ta'u wallaale itti dhiisee tanan gurras, ijas, lukas qabadhee jedheen biyya Arabaa kana mukkuree innis na jalaan turree yoo sunaa deebi'ee gara biyya Arabaa gara Kuwait imale. Biyya Arabaa kana keessatti ergan taa'uu jalqabee ergan hojjechuu qaqqabee amma waggaa 8. Haa ta'u garuu jalqaba irratti isumaan wajjin bade kana abbuma manaa kooti waan ta'eef maallaqa irratti ergaan ture. Maallaqa kiyyaan lafas bitannee manas ijaarranne. Manas ijaarradhee lafas bitadhe jedhee jireenyi koo jijjiirrame jedheen baay'ee gammadaa ture. Haa ta'u garuu maal gooture carraa shamarran biyya Arabaa kaani ililii kaani iririi kan jedhan ani immoo iririi san keessan jira. Inni mana kiyya san keessatti dubartii biraa fuudhee akka wajjin jiraachaa jiru dhaga'e. Baay'een gadde. Waggaa 8 guute. Amma duubatti deebi'ee hojjechuuf humna hin qabu. Baay'een dadhabe. Osuma kanaan jiru ammallee yaada biraatu jira. Hayi carraa shamaraa jedhe. Intalli kiyyaa takka dirree deemte iddoo waraanaa jirti. Har'a waan badaan dhaga'aa
boru waan gaariin dhagaa jedheen sagal bilbila ilaala. Yookaan jirtuu naa galti yookaan duutuu naa galti jedheen eega. Umuriin ishii iddoo dirreetti hin geenye. Aariidhumaaf fira hin qabnu, zarii hin qabnu, yoon du'ellee achitti hin du'a jettee kaatee dirree san deemte. Hayi carraa nama tokko kana bichaa jettu. Isheen manatti haftes, isheen naa haftee jirtus immoo bashiteenyaa taate. Na jalaa dhukkubsatti. Yookaan taayifoodiidha jedhu, yookaan taayifasiidha jedhu, yookaan dhukkuba onneeti jedhu waan jedhanuu hin beeku. Baay'ee na jalaa dhukkubsatti. Ishiinis naa fayyiti ta'ee, naa jiraatti ta'ee, naan jiraattu ta'ee hin beeku. Amma cinqatii kana keessan jira. Duraan haadha kootitu ishii naan qaba. Haadha koo bira jirte turte. Garuu maal godhu? Haati kiyyallee haga turtee amma lubbuudhaan addunyaa kanarraa deemte. Amma kophaan hafe. Duraan illee harmeen qaba jedhee tayyaade. Garuu amma kophaa kiyyaan jira. Qoricha bira godheen har'a dhuguu laatan jedha. Xiqqoo yoon ture ijoollee koo hin jedha. Boru dhuguu laatan jedha. Guyyaan quxxura. Jiraa koo osoo hin taane du'aan koo akka biyya Arabaatii galuun barbaada. Yoon akkana laalu immoo ijoolleeti yallaala. Nama biraallee jaaladhee yoo akka carraa nama gaarii argadhee jireenya wajjin eegala jedhee namni waa'ee gaafii jaalalaas naa dhiyeessan jiru. Jaaladhuu laatan jedha. Ofiin sodaadha. Of amanuun dadhabe. Kana bichaadhaaree. Ammas jireenyi kiyya badinnaa silaa badee lama tolaa. Umuriin kiyya daa'imaadha. Daa'ima xiqqoo ta'een daa'ima dhahe. Umuriin kiyya bara agammaa odoon taa'e nama shamaraa reefu heerumaaf geechuun ta'e ture. Garuu umurii kiyya maleen ilmoo argadhe. Dhalli kiyyaa fi ani har'a wal qixxeedha. Namni nama guddoo na se'a. Ani garuu baay'ee xiqqoodha. Ofii ijoollee lamaan qaba. Mee maal naan jettu? Yaa obboloota koo adaraa keessan yaada keessan naaf qoodaa. Jiraadhu moo darbu laata? Mee waan naan jettan naan jedhaa. Bakkam dogongora qabus, bakkam badii qabus naa qoodaa. Na gorsa keessa nan barbaadaa. Adaraa obboloota koo siniin jettee obboleettiin keessan gara keessan dhaammattee jirti. Egaani sagalee kiyyaa ol na jalaan baasin waan naan jetteefidha. Malee sagalee isaa isheesan anarraa ani dubbii namaa beekee galabbatees baay'ee naasa'u. Egaa haa ta'uutii aga tokko kana fakkaata. Seenan obboleettii keenyaa kuni ani seenan ishee kuni keessa koon na cabsee onnee koon na cabse. Hordoftoonni kiyya immoo adaraa keessan mee yaada qabdan hundi keessanuyyuu wantoota ishii jajjabeessuu wantoota gorsa ta'uufii danda'u waan beektanirraa waa barreessafiin jedha. Anis immoo asumarraan obboleettii keenya kanaa wanni hin dabalu yoo jiraate yaadni jedhu yoo jiraate jireenyi dhufaa darbaadha. Jireenyi dhufaa darbaadha. Kaan ganama kuffiseet galgala kaasa. Kaan galgala kuffise ganama kaaseet galgala kuffisa. Haa ta'u garuu ganama kaatee galgala kufuurraa ganama kuftee galgala ka'uun immoo hunda caala. Galgala jechuun yeroo humna fixatte. Ganama jechuun yeroo kaattee argachaa jirtu kana. Ati har'atti Waaqayyoon fayyaa sii kenneera. Biyya ormaa jirtaa. Biyya ati jirtullee biyya baay'ee bareedduu ta'ee fi biyyoota Arabaa keessaa immoo ishee tokko Kuweeti. Kuweetiin ni beektu maallaqa isheetiinis maallaqa bareedduudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa ati yoo goobazii taate yoo jabaattee duubatti deebitee hojjette nama yoo biyyarraa qabaatte nama hin qabu jettee yaada. Ijoollee keetiif jiraachuu qabda malee amma nama biraatti jiraachuu yookaan immoo abbaa manaa biraatti heerumtee wajjin jiraachuu osoo hin taane sa'aatii kanatti erga Waaqayyoon ilmaan si badhaasee ilmoo jechuun badhaasa Rabbiiti. Waaqayyoon nama badhaasa lama akka lakkuutti si deebitee si kenne Waaqayyoon soorii. Isheen dirree si jalaa deemtes iddoo waraanaa Waaqayyoon si galchaa dhugaa Waaqa kee qofa jilbiifadhu kadhadhu si galti. Isarraa kana fi kasi jalaa dhukkubsattus namni dhukkubsatee waa tokko hin ta'u dhibeen daanyaa Rabbiiti. Ni dhukkubsatus ni fayyus. Namni fayyaa qabaatee fi addunyaa kanarra waggaa kuma hin jiraatu. Dhukkubsatees gizuma saniin kan dhukkubsatee hin du'a jedhamee abdii kutamee fi ni fayya jechuudha. Dhugaa siniin jedhaa obboleettiin keenya takka biyyaatti keenya sirriitti hin beeka jechuudha. Yeroo baay'ee mana yaalaa meeqan dhaqanii ni duuti jedhanii burshinii meeqa taate guzee meeqa duutee irratti boo'anii
hammaan booda tun gatiin baastuu hin fayyaddu jedhanii tuffatanii bakka yoo duuteen awwaallanna jedhanii guyyaa du'a ishee eeggatanii mucayyoo suni fayyitee nutsuu taatee biyya arabaa dhufte hojjette biyya arabaatii galtee gaa'ila ijaarrattee har'a gaa'ila akkamii fi jireenya akkamii keessa seente haadha ijoollee lamaati jechuudha. Kana isiniin jedhe hin duuti yoo duuteen hin awwaallanna jedhamee namni lafatti gatameeyyuu waaqayyoon immoo yoo fayyisuu barbaade ni fayyisa jechuudha. Kanaaf obboleettii koo hundumtuu harka namaa osoo hin taane wanti hunduu harka waaqaa jira. Kanaaf intalli keetis dhalli keetis si fayyiti. Atis immoo dubartiin goobaziidha. Dubartii cimtuu ta'ii jabaadhu. Jireenyi kee hundi kan ganama bade kun galgala sii tolaa. Kanaafuu abdiin kutatinii siin jedha. Nullee obboleewwan kee si wajjin jirra. Waa hundaanuu si bira jirra. Siin jechuun jaaladha. Ani yaadan qaburraa kanuman sii qooda. Egaa hordoftoota kiyyaa yaada qabdan isinillee obboleettii keenya kana qoodaa adaraa keechan isiniin jedha. Viidiyoo kiyyaarraaf qabadee dhufe kana fakkaata seenaa obboleettii keenyaati. Egaa seenota akkanaa fi seenota gara nyaattoo warroonni qabdanillee keessanis na dubbisaa. Saanduqa koomentii jalattis yoo barreessitanii ani seenaa keechan ol baasuudhaaf qophooftuudha isiniin jechuu jaaladha. Egaa shamarri biyya Arabaa keessattuu yeroo miidhamte qalbii keenyatu nu caba. Numatu wal jajjabeessa. Numatu harka wal qaba. Yoo nuti wal hin jabeessini, yoo nuti harka wal hin qabini namni dhufee nu jabeessu hin jiru isiniin jedha. Ani waleen teechan waan hin danda'uun si wajjiin jira. Egaa viidiyoo kiyyaa asumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif.